Mariana, Majane Mariana, Yano Mare, Yano Galaya Mariana, Majane Mariana, Yano Mare, Yano Galaya Mariana, Koya Gero Go Mariana, Goya Kero Mariana, Koya Dube Go Mariana, Goya Dove Mariana, Majane Mariana, Yano Mare, Yano Galaya Mariana, Yano Mare, Yano Galaya Mariana, Koya Bobo Go Mariana, Goya Ogo Mariana, Koya Kare Go Mariana, Goya Amarti warnada irbu harum panne yajaba balmada la fenda galchine goto tapidamne dandin bidi summa dadaba bidera ayo bungudam milkin kajilera samni dugab lalu hinda burab Bagodu, Ingi Fanoa, Misha Kenawada, Umambada Fande, Nani Kenya Buddha, Nagan Tugane, Toshi Dizalini, Kingil Bifane, Datara Sajira, Tokuman Orkane, Datara Sajira, Kobonko, Tokuman Orkane. Oromia biya ko madadalo Ivana sabasa lubbu takti ko harme ko Mura kapsoda ake kabapan Amarti warna ka irbu harupan Yayaba palmada la fenda galchine koto tapidamne Mirgata diyuma garada barsani Harren demokrasi Timo isan Barata jesudan Rempador katani Master bilanidan Lamni hirasani Tasa jarri jadu Nure samusani Karofi daima Rasa sanamani Hada fi ilmoda Nire ajjesani Roro dangan kamne harme ko rarrawatani 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 Dunia segala referensi teessanii namni tokko inni sinan qabeedhe namni biraa jira jiru miti. Daawwattoota keenya jaalatamuuf kabajamoo akkuma beekamu walabummaa News Network irraa keessummaan qabaa kara bilbilaatiin waraana bilisummaa Oromoo lixa shaggar jiru irratti haala guyyaa har'aa yookaan immoo Oromiyaan keessa oole keessatti sochii ilmaan Oromoo bahaadhiyaatti kaabaa kibbatti mormii amma dhowaa jiru kanaan wal qabatee akkasumatti waraana bilisummaa Oromoo injifannoo galmeessisiisaa
injifannoo boonsaa galmeessaa jiru wajjiniin gaafiif deebii xiqqoo gochaa jirra. Baga nagaan dhufte jaala kiyya akkam fayyumaa ni dhaga'ama? Nagama fayyaadha galata gooftaa jirtuusin baga jiraattan. Amiin baga wajjiniin jiraanne egaa akkuma beekamu yeroo darbee siyaasofsiisatan ture waa'ee naannoo Adaa Bargaatitti kan taa'ee fi akkasumatti lixa shaggar midaaqanii irratti waan ta'e hunda waliin gaafiif deebii waliin goonee turre jechuudha. Mee amma akkamii waraanni bilisummaa Oromoo lixa shaggar keessa naannoo lixa shaggar irra socho'aa jiru maal fakkaata? Injifannoon hedduutu argamsiifamaa jira. Mee kanaan wal qabsiisitee akkasumatti fincila amma dhoo'ee waliigala biyyattii keessa deemaa jiru kanarratti fincilli kun garamitti haala kamiin akka socho'u yookaan immoo maal isinitti fakkaata? Gargaarsa hammamii akkamii waraana bilisummaa Oromootii qaba? Mootummaa amma filannoodha jedhee kijibee waajjira adda bilisummaa Oromoo cufee waajjira KFO cufee ofuma filannootti dhiyeessaa jiru kana dhuguma amma wanni kun isaaniif hin milkaa'a yookaan immoo waan isaan amma fakkeeffachuuf deeman kun harkaa fashalaa jira fakkaata. Kana akkamitti ilaaltamee waa'ee waraanatti irraa kaasitti waan kana hunda walitti qabinaa deebisi. Tolee galatoomaa isinis walabummaan niwus neetworkii miidiyaa keenya miidiyaa Oromooti baay'ee sin galateeffannaa. Addatti immoo yeroo duulli mootummaa garboonfataatiin waraana bilisummaa Oromoo irratti dhaaba keenya dhaaba adda bilisummaa Oromoo irratti duulu gurra uummataa taatanii guyyaadhaa guyyaatti halkan dadhabne osoo hin jenne haala uummanni Oromoo keessa jiruu fi injifannoo waraanni bilisummaa Oromoo galmeessu gurra uummataatiin ga'uu keessaniif galata guddaa qabdu. Egaa gara gaaffii keessanitti kanan deemu yoo ta'u injifannoo waraanni argamsiisaa jiru kanuma akkasiin maas miidiyaa irratti argaa jirtan kan akka feesbuukii garaagaraa irratti ilaalaa jirtan diina keenya guyyaadhaa guyyaatti ajjeefne irraa eeggachuu jirra. Dugda diina keenya irraa hidhamee diina keenya ittiin falmachuu jirra. Lixa Oromiyaa irraa ka'ee giddu galatti loluu jira. Kibba Oromiyaa irraa ka'ee giddu galatti loluu jira. Sochii bahuu fi gala diinaatti yeroo dhorkamee yaaddoo itti ta'ee jirutu jira. Gama keenyaan gama waraana bilisummaa Oromootiin injifannoon guyyaadhaa guyyaatti galmaa jiru. Uummata bal'aa biratti gurra uummata bal'aa otoo arguu ifaan ifatti uummata keenya keessatti lolaa jirra. Akka duratti bosona keessatti lollee achumaan eessa jiru qawwee dhuka'e malee waan agarree kan hin jenne magaalaa keessatti tarkaanfii fudhachuu jirra. Meeshaa gurguddaa diina keenya irraa hiiknee ija uummata keenyaa fuulduratti agarsiisuu jirra. Keessumaa waraanni bilisummaa Oromoo lixa shaggar bobaa diinaa marfama diinaa keessa haa jiraatu malee injifannoon guyyaadhaa guyyaatti galmeessu ni waraana bilisummaa Oromoo miti uummanni Oromoo bal'aan keessa socho'u ragaadha jechuun barbaada. Akkatti jira gama waraanaatiin. Haala fincila uummataa hin dhaga'ama. Mee haala waraanaa kana gubbaa irratti mee waraanni bilisummaa Oromoo dhugumaa injifannoo gurguddaa galmeessisaa jira. Akkumaatu jette uummanni Oromootis baay'ee gammachuu qabaa. Gargaarsa illee kan duraa caalaa uummanni keenya gargaarsa akka ajaa'ibaa akka gargaaramu hawwii guddaa qabanii. Kanumaan wal qabsiisiti mee waraanni bilisummaa Oromoo lixa shaggar kana mootummaan yeroo baay'ee akka waan isin hin jirreetti isin lakkaa'uu barbaada. Akka waan isin qabsoo gochaa hin jirreetti yookaan immoo akkasii waan waraana naannoon kun waan to'annoo isaanii jala jiru baadiyyaa fi magaalaa of harkaa qabnaa jedhanii yeroo hedduu dabballoonni PP hin haasa'u. Kanaaf deebiin isin qabdan maali lixa shaggar kana keessatti? Egaa kana gabaabumatti mootummaan garboonfataa yookaan immoo sirni nuti wal'aantoo qabaanii jirru gaarummaa keenya haasaa otoo taate wanni nuti qabsoo gaggeessinuu hin jirru. Dhugaan qabatamaa jiru osoo nuti waraanni bilisummaa Oromoo hin jiran taate godina Shawaa Lixaa keessa naannessee mana uummataa maaf gubuuteeti. Manni uummataa guyyaadhaa guyyaatti gubachuu jira. Oromoon ajjeefamee karaa irratti gatamuu jira. Dubartoonni Oromoo gudeedamanii hospitaala Ambootti yaalamuu jiru har'a ragaa qabatamaa kan qabnu. Mee har'a osoo nuti hin jiraannu taate waraanni ganda gandarra buufatee jiru. Waldaa keessa buufatee jiru. As godina Shawaa Lixaa aanaa Coobii keessa ganda maqaa addaa diggootiin beekamtu waldaa amantaa yookaan immoo waldaa amantoota obbolootaa kan jedhamu guyyaa salaatatti namanii deemsa waraana bilisummaa Oromoo faana gaafa argan akka waan waraana bilisummaa Oromoo waldaa sana keessatti galuu guutummaa qabeenya amantaa yookaan immoo uummanni amantaa walitti qabatanii guddaan barbadeessanii biraa deeman. Ayyee eega hin jiran taate akkamittiin qabeenyi uummataa gubata. As torbee lamaan darbe kana keessatti godina Shawaa Lixaa aanaa Midaaqanii ganda Garaadoo jedhamu keessatti lola sa'aatii tokko olii dhaabatee waraana bilisummaa Oromoo wajjin wal lolaa ture. Meeshaalee guddaa irraa hiikkannee ija uummataa fuulduratti
ganda lama keessa olii gadariyaa oollee irraa hiikataa turre jechuudha. Ayya kana caala akkamitti akka jiraachuu keenya uummata kanatti ibsinu uummatichi mataan isaa to'atee irra ragaa natti fakkaata jechuudha. Malee mootummaan hin jiran haa jedhu malee nu jirra. As iddoo adda addaatti akkuma miidiyaa irraa argaa jirtan yelloo miidiyaan illee gabaasee ture. Walabummaan niwus neetworkiin gabaasee ture. Godina Shawaa Lixaa aanaa Cophii ganda bakkee Hoofoo iddoo jedhamutti kaambii keessaa guyyaa salaata sa'aatii 8 torbee darbe kana jechuudha. Torban sanbata darbee kaambii keessaa yaafee kaambii mootummaa kanaa guutummaatti ibiddaan barbadeessee filaashii Akaamaa 21 harkaaf harkatti irraa hiikkatee biraa galee jechuudha. Kana caala jiraachuu akkamitti itti agarsiisu. Ammoo akka silaa inni fedhu sanatti yookaan immoo akka konveeshinaal walitti jala dhaabbannee loluudhaaf keessumni lafaa akka kata kanatti aanjaanu. Aga seera loltummaatti immoo inumaayyuu dachaa dabalee jiraataa jira jechuudha. Uummatarra gaadhanii miti jechuun barbaadama waraanaati. Baay'ee galatoomii jaala kiyya. Mee waan itti dabalee gaafadhu asirratti akkuma mootummaan kuni amma yeroo ammaa kana keessatti uummanni kajechaa jiru caasaan mootummaa kana baay'ee dadhabaadhaa hin jiru kan jedhamu deemamaa jira. Bifa kanaan immoo waraanni bilisummaa Oromoo akkaataa amma inni itti tarkaanfii fudhachaa jiru kana daran gara magaalatti yoo ollu seenee magaalaa yoo nu to'atee irra wayyaadhaa kan jedhamtu deemaa jira. Shaggar kana keessattuu bahaa Finfinnee shanan kana cufamuu qabaa kan jedhan uummanni yaada akkasii ni kaasan. Isin kanarratti waan jettan yoo jiraate kanumaa wal qabatee waraanni keenya kuni yeroo diina kana qabu seeran qabee naamusa waraanni kun qabu baay'ee dinqisiifachaa jira. Naamusni kun maalirraa madda kan jedhu maaliifi diina kana PP kana hedduu qabanii kaan yaalanii kaan immoo kunoo yeroo qabanii deemanillee seeran hoofanii deeman. Garuu mootummaan ani biyyan bulcha jedhee addunyaatti halkanii guyyaa of dubbatu kun waraanas yoo qabe akka maleetti reebee akka maleetti ajjeesee isaa waan hin taane waan laalu ijji namaa laalu hin malle uummata agarsiisaa jira. Akkuma atuu jette waraanni biyyan bulcha jedhu kun qabeenya uummataa guba. Kuni seerri keessa isinuu warri mindaan qabne warri bakka bultan hin qabne waan kana gootanii warri sun maaliif kana godhu maaliif nama yoo qaban akka hin taanetti ajjeesanii karaa irratti gatuu nama kana hiraarsu kana filatu qabeenya uummataa gubuu silaa qabeenya uummataa eeguu kan isaan kan male isintu uummataaf eegaa jiraam kana akkamitti ilaaltati akka waraana bilisummaa Oromootti. Dhugaadha nuti keessa egaa akkuma gaaffii keessan jalqaba na gaafatan irraa yoon ka'u waraanni bilisummaa Oromoo magaalaatti fiduu danda'uu qaba. Kan inni jedhu dursa isa kana gochuuf uummanni nuti keessa sochoonu sun murteessaa ta'uu danda'a jechuudha. Maaliif jennaan yoo inni akka fincila yookaan immoo warraaqsa galaana uummataa jedhu kana daraan ka jabeessu taate waan akka feesbuukii waan adda addaa miidiyaa adda addaatiin darbaa jira arguu jirtu lafoota fincilli uummataa jiran lafa kanatti dhiyaatee tola waraanni bilisummaa Oromoo. Maaliif jennaan gaafa diinni keenya uummata keenya keessaa nam tokko ajjeesee deemu waraanni kunis immoo uummata keenya diina keenya keessaa ajjeesuun dirqama ta'ee waan argameef uummata keenyatti dhiyaannee jira jechuudha. Sochiin uummanni godhuufi yookaan immoo warraatti uummanni godhuufi waraanni sochii waraanaa godhu wal tumsiisuuf immoo dirqama yookaan gaafatama ulfaataan kan irra jiru uummata kana jechuudha. Maaliif sirna kana ofirraa buqqisuu irratti sirna kana hundeen ofirraa buqqisuu irratti yoonni guutummaadhaan gamtaadhaan tokkoomee kan inni socho'u taate waraanni bilisummaa Oromoo sa'aatii 24 guutuu adda isaa taasaaf kennee sirna mootummaa kana hundeen buqqisuuf ariifannaan guddaarra yeroo inni jiru isin mataan keessa warri miidiyaa garaagaraa ragaadha. Deemtanii deddeebitanii gaafachaa turtan. Haa ta'u garuu gara magaalaatti siqsuu kan nu danda'u jennaan kiyyanni guddaan gara magaalaatti nu siqsuu nu siqsuu kan danda'u uummatichi of kennaa ta'uu danda'u qaba jechuudha mataan isaa. Har'a gaafanni nam tokko hidhu gaafanni hayyoota adda addaa fuudhee dararu kan akka Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fa'aa kan akka Jaalabbii Shaggaasaa fa'aa eenyu maqaa isaanii fixuu kan hin dandeenye gaafa isaan hidhaman maaf hidhaman hayyoonni keenya kun maaliif jedhamee otoo hin gaafatin har'a shanee shiftaa jedhee gaafanni nutti duudhu ijoollee keenyatti maa duulte biyya alaati jedhanii nutti himne yookaan immoo ortee naftanyaarraa dha'atin himne dhalataa godina kanaati dhalataa dachee Oromiyaati eessa dhaqxe jedhee jala gaafanni dhaabate nu magaalota qarqara baadiyyaa Oromiyaa keessa jiran otoo hin taane handhuura Oromiyaa Finfinnee keessatti loluudhaaf qophii taanee jirra jechuudha. Akkaataa kana gochuuf immoo uummanni keenya gammaqiinsa godhachuu hirmaannaa godhachuun baay'ee murteessaadha. Hirmaannaa qaba garuu garaan jabaachuu danda'u irraa eegama jechuudha. Gama naamusaatiin kan isin na gaafattanii
waraanni bilisummaa Oromoo waraana aadaa uummata isaa dhaalee aadaa uummata isaa immoo sirna garboonfataatiin bade sana deebisuuf tattaafatudha malee heera yookaan immoo awutoogiraafii sirna bulchiinsa nam-tokkee sanaan hoogganamu jechuudha. Aadeffama qaba yookaan immoo akkaataa ittiin ijaarame qabachuudha waraanni bilisummaa Oromoo. Maaliif jennaan mee fakkeenya kanatti ni fudhadhu mootummaan Itoophiyaa biyyoota intaayira Itoophiyaa kan jalatti hundaafamanii jiran biyyoota 10 irraa walitti funaanee bilchiginaa paartii kana fuudhee uummata nagaatti gadhiisa. Isaan kaan immoo gaafati qabdee gaafattu akka afaan isaanii irraa dhageessan abbaa fi haadha hin qabu hin jedhu. Ijoolleen abbaa fi haadha hin beekne kun immoo haadhaaf abbaa namaa kabajuu hin danda'an gonkumayyuu. Maal barbaadu isaan waan ittiin dhuganii machaanii manaa dhiyyeessaa dhugan. Waan ittiin dhuganii machaanii dubartoota keenya mana barumsaa galan budeedan. Sababa isa kana barbaadu malee jijjiirama yookiin immoo uummataaf waraana uummataaf dhaabatanii. Nu garuu mindaa osoo hin qabaatin bishaan otoo ija keenyaan arginu karaa dhugnu yeroo dhabnu midhaan otoo ija keenyaan arginu akkatti butannee nyaannu yeroo dhabnutti maaliif uummanni keenya dararaa kana jala jiraachuu danda'e? Maal dhabeeti ka jedhu waan of keessaa beeknu naamusa waraana irraa eegamu waraana uummata isaatiif dhaabate ta'uu keenya addunyaadhaaf itti fagoone yoo waraana mootummaa boojinillee qabaa gaarii goonee fi kamadaa'e yaallee kammoo fayyaan isaa qabame nyaata dhugaatiitti kennilee maal ta'uu feetaa loluu feetaannaan yoo hin jedhu gara keenyatti daballee lakkisanii maatii gosoon gala jedhillee uffata jijjiiree maatii itti kennuu tiraanspoortii maatii isaatti gaggeessuu jedha jiru. Garaagarummaan gidduu keenya jiru waraanni bilisummaa Oromoo waraana uummata isaatii dhaabate uummata isaa keessaa ijaarame. Kun garuu abbaa irrummaa fudhatee uummata nagaa irratti tabubba'edha. Kanaaf nu waraanni bilisummaa Oromoo fi waraanni Tiippii yookaan bilchiginnaa waaqaa fi lafti walirraa fagaatu. Maqaatu waraana malee shiftoota agartee lakkoofsa hin qabne daangaa kan hin qabne isaan kanatti uummata irratti gadhiifamee jira. Kanaaf akka kanatti jira jechuun barbaada. Walabummaa. Galatoomii meegaa gara amma fincila amma dhooyee jiru kan irratti fincila kana gubbaa irratti dhaamsiisin qabdan maalinni fincilli kun akkamittiin deemuu qaba kan jedhuu fi mee namoonni hedduun karaa waraana bilisummaa Oromootiin otoo fincilli kun hoogganamee kan jedhamu irra caalaan namoonni bilbilanii waraanni bilisummaa Oromoo otoo qabsiisee hin xalafamne kan jedhu irratti yaada qabu. Fincila dhooyee kana akkamitti ilaaltu? Fincila dhooyee kanaa fi dhaamsiisin qabdan tartiibni isaan eeganii deemuu ni qaban akkatti barattoonni fi barsiisonni akkasumatti hawaasni kun waliigala biyyattii keessatti bifa kamiin akka deemuudhaaf yookaan immoo akka itti fufu yaada waraana bilisummaa Oromoo qabu maaliin waraanni bilisummaa Oromoo? Dhugaadha. Warraatti galaanni uummataa kun ciminni isaa akkuma qabarratti dubbadhee darbe sirna mootummaa Itoophiyaa yookaan abbaa irrummaa kana umurii isaa gabaasa. Akkamitti yoo uummatichi sirna kana irratti bu'a sodaachuu dhiisee, hidhaa sodaachuu dhiisee, dararraa sodaachuu dhiisee ka dura dhaabatu ta'e waraana ijaarratee qaba. Waraanni isaa dudduuba isaa jira. Dhaabatee guyyaadhaa guyyaatti yeroo inni tarkaanfii fudhatutti uummanni kun dudduubaan dandeettii, dinagdeen agartee wanna silaa waraana tokkoon barbaachisu duuba dhaabata jechuudha. Ija uummataaf illee ifa ta'aa deema. Kanaaf inni murteessoon warraaqsi galaana uummataa kuniitu waraanni bilisummaa Oromoo wajjin isaa bu'aa baay'ee qaba. Umurii garboonfataatu gabaabbata. Kanaaf immoo nuti gama keenyaan irraan cimuu danda'uu qaba. Akka kanaan dura gara hin taanetti aartu yookaan immoo hatamoo akka hin dandeenyeefi ajaja waraana bilisummaa Oromoo fi danda'uu qaba. Waraana bilisummaa Oromoo dhaggeeffatuu qaba. Maaf jennaan aktiivistiin Oromoon qabu har'a hayyoonni Oromoo qabu waraana bilisummaa Oromoo kan caalu jiru. Dhugaa ka dubbanni addunyaan kun nuuf ragaa bahu namni aantummaa uummataa qabu akka Baabiliin jedhutti gooftaa Yesuus Kiristoos malee akka waraana bilisummaa Oromoo agarre. Maaliif jennaan gooftaa Yesuus Kiristoos saba kana cubbuu bilisa baasa jedhee lubbuu isaa fuudhee gara du'aatti of kennee jiru jechuudha. Harkas immoo uummanni Oromoo waggaa amma kanaa dararri isaanitti reebamuu qabeenya isaa irratti salphachuu qe'ee isaa irratti salphachuu kana tole jedhee hin fudhanne. Fincilaa itti reebamaa isa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo garuu lubbuu isaa jijjiirraa hin qabne. Daggala keessaan fideessi jijjiirraa kan jenne bara. Iddoo biraa dhaqeen itti oolan jenne. Lubbuu isaa jijjiirraa hin qabne kana fuudhee uummata isaatiif kenne. Jaalala akkanaa kana qaba uummata kana. Kanaaf immoo uummatichi waraana isaa kana dhaggeeffatee akkaataa waraanni isaa isaan qajeelche kanatti teeknika waraanni isaa ittiin socho'uu danda'u. Irree uummata sana irree waraana sanaa waraana garboonfataa yookaan waraana diinaa ittiin cabsuu danda'u kana haala aanjessuuf danda'u warraatti baay'ee isa murteessoodha. Kanaafuu
waraaqsi sun warraaqsi uummanni godhu sochii uummanni godhu guutumaan guutuutti akka kaleessaa sana warri har'a mana hidhaa jiran akka fakkeenyatti kaasuu hin danda'a hamiiniti yookaan immoo qolola aangootoo hin taane waan qabatamaa namni har'a bilisoomeera hin jenne baatiriidhaan bilisummaa gaanii keessa yookaan immoo boolla keessa ibsaa qabsiifatee barbaada jedhanii turan jechuudha. Akka kanaan qabsoo uummata Oromoo tokko laafisanii turan. Balleessuu hin dandeenye garuu laafisanii warra guduruurraa wallagga bahaarraa waraana keenya gartokkee cabsanii galchan. Ofii isaanii deebi'anii kiyyoo sanatti dhiqan jechuudha. Akka sana jalaa ooluuf jecha har'a garuu uummatichi waraana kanaan hoogganamuutu baay'eedha. Waraanni kun ajaja olaanaan qaba. Qaamarraa qajeelfama fudhatu hin qaba. Akkaataa itti socho'u hin qaba. Seeraa fi seera ittiin bulmaata biyyattis lafa kaawwatee qaba. Kanaafuu uummatichi sagalee waraana bilisummaa Oromoo yoo dhaggeeffate kaayyoo adda bilisummaa Oromoo irraa bahu yoo dhaggeeffate umurii garboonfataas gabaabsee guyyaan itti bilisummaaf walabummaa birmadummaa isaa gonfatu fagoo miti yaada akkasiin qaban. Baay'ee galatoomi boona yaada kan uummata keessa naanna'u jira. Koloneel Abiy Ahmad du'ee gariin immoo dhukkubsatee mana yaalaa jira. Gariin immoo siyaasatu jalaa du'ee kanaaf gadi bahuu dadhabe kan jedhantu deemaa jira. Isin akka waraanatti inni amma egaa mul'ate gara baatii tokkooti ol darbee jira. Kanarratti mee yaadni keessan maali? Maaliif dhuguma du'e moo jettanii yaaddu moo dhuguma immoo siyaasatu harkatti du'ee moo dhukkubsatee mana yaalaa jira? Kanarratti mee yaada maalii qabdanii akka waraana bilisummaa Oromootitti? Nuti akka waraana bilisummaa Oromootti mootumni Abiy Ahmad yookaan Abiyyoot kaasee jettan kun otoo du'ee jijjiiramni dhufu hin jiru. Sirni warraa sun hundeedhaan yoo buqqa'e jijjiiramni dhufa. Garuu du'eeraa dhukkubsateera ka jedhu ragaa qabatamaan itti akka fakkeenyaatti itti kaa'ee kennu hin jiru. Ija miidiyaa fi ija uummataa jalaa dhokatee ture. Maaliif akka dhokate garuu akka keenyatti akka tilmaama korti siyaasa isaanii kufe sana siyaasa isaanii oddoodha manca'e sana tolfachuuf jecha yookaan immoo itti isaanii dhokatanii warreen bita bittoota naftanyaa ta'an waliin yeroo isaan dhoksaatti mari'achaa turan tufaa jira. Jijjiirama isaan of keessatti hojjechuuf jijjiirama qabeessi kan mootummaan garboonfataa yerootti fudhatu sana haaromsuuf jecha ija uummataa jalaa badanii. Ka jedhantu jira malee dhageenya gurraan malee suni akka keenyatti hin badee hin dhukkubsatee hin du'e ka jedhu guutumaan guutuutti toba hin duune osoo du'eera taatee deebi'ee immoo mul'atu ture. Garuu akkuma ati jalqaba naa kaatte siyaasni warraa kufee du'ee oddoo jiru kanatti siyaasa tolfachuuf jecha miira uummata kanaa laaluuf jecha dhokatee ture. Eegammoo sana gochaa ture deebi'ee Abiyyiin nama deeggartanii Abiyyiin kaleessa du'e jedhani jira. Hojiidhaaf biyya garagaraarra deemaa ture malee jira. Abiyyiin deeggaruu qabdu jedhaniitu uummata nagaa dabaddabanii yoo ati Abiyyiin deeggaru jettee mana walitti balbala cufatti balbala kee cabsanii ijoollee kee waliin mana dabaddabanii siyaasanii Abiyyiin waaqadha ergamaa waaqaati maaliidha uummata nagaa kana humnaan jechuuf isaa oolan jechuudha. Kanaaf du'e ka jedhu sun kijibaa guutumaa jalqaba naa kaafte sana gaafachuu jecha ija qotalaa dhokateedha. Ammallee dhuguma immoo siyaasa sana eegaa gana dhokate fooyyessaniiru yookaan immoo yaadni isaanii akka uummata kana keessa diriiru ta'eera ka jedhu hin taane itti milkaa'uu dadhaban dhugaa harkatti qabee jira. Dhiiga qulqullootaatu gannamuu jira. Lafee qulqullootaatu caccabee goodaa keessa karoonni tortuu jira. Isa kanaafuu hin milkoomu. Guutumaa guutuutti isaan kana gochuuf haa dalagan malee akka isaan yaadan sun hin taane. Dabballoota bilchiginnaa aktiivistoota bilchiginnaatu siyaasa qofaa kana siyaasa du'aa kana fuudhee gurra uummataatti gad facaasee hin ta'uu dida. Biyyiin keenya meerree jedhee uummanni tokko aga burjaa jedhanii du'e gaafa jedhanii nu maarkadhaan fadduumman seetanaan nurraa du'e jedhanii akkanatu ture walabummaa gama kiyyaan. Galatoomi mee waan tokko as keessatti waan lama gaaffii ati amma hiriira amma bahaa jiru kanaaf hiriira waa'ee deeggarsaa san irratti gaaffii hiriirri biyya san keessatti deeggarsa malee akkuma argaa jirtu har'a nama ajjeesaa jiru dheengadda immoo maaf hin baane nama tumaa jiru isa kana akkamitti ilaaltu gama biraatiin immoo hooggantoota adda bilisummaa Oromoo keessa warra turan har'a PP'tti galanii warri maaster maayindii akkatti garaa isaaniitiif jecha warri amma mootummaa kana deeggaraa jirantu jira. Warra kanaaf dhaamsi isin qabdan maali? Jarri kun hooggantoota olaanaa akka sadarkaa adda bilisummaa Oromoo hooggana warra turetu jira, hooggana waraanaa warra turetu jira. Isa kanaafi warra kanaaf maal jettuun warri kun kanaan dura akkuma keessan miseensa waraana bilisummaa Oromoo lubbuu jaalleewwan meeqatu isaan oolchuuf jecha gara nama 200 oliifaatu hooggana tokko baasuuf jecha irratti wareegamee ture seenan kana ni dubbata.
har'a garuu deebi'anii mooraa diinaa keessa taa'aniiti diina wajjin nyaatanii dhuganii waraana bilisummaa Oromoo akka shiftaatti kan laalchisaa jiran isaan warra kanaaf deebiin isin qabdan maali? Kaleessa jaalliwwan qabsoo kanaaf hirphuu waliin seenan ajjeechisiisanii yookaan ficcisiisanii har'a taa'anii diina wajjin yeroo isaan akkasitti waan akkasii hojjetan maaltu isin dhaga'ama? Yaada maalii qabdu? Kun seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti dhukkubbii yookaan gunaadhisa garaa kan itti ta'aa ture baay'ee isaa qabsoo uummata Oromoo duubatti kan deebisaa ture. Warreen akka kanaa intaristii mataa isaaniitii fiiganii gaafa fedhii isaanii argatan sana warra dudduubatti deebi'antu qabsoo uummatichaa lafarra akka gugguutu yookaan immoo umuriin qabsoodha akka dheeratu taasise jechuudha. Isa kanaaf garuu seenaadhuma biyya kam keessatti biyya garboome keessatti gantoonni hin jiru. Akka kamittiin jiru warri fedhii isaaniitiif birmadummaa walabummaa bilisummaa biyyaaf otoo hin taane fedhii gantaa mataa isaanii akka biyya qaba kaafte fedhii garaa ofii guuttachuu olaantummaa gosa tokko barbaadan qabsoo keessa lo'anii seenuu danda'u. Isaan kun immoo amma kaayyoo yookaan fedhii isaanii guututti sarara qabatanii yookaan immoo akkaataa silaa qabsoo adda bilisummaa Oromoo feetutti deemuu danda'u jechuudha. Gaafa fedhiin isaanii isaan barbaadan sun isaanii guutte imaanaa saba kanaa kaayyoo saba kanaa warra har'a biyyoota hollaa garaagaraa irra deemee kun ittiin koo walitti qabee waraana kan ittiin jiraachisaa ofiisaatii agabuu bulee ati immoo nyaadhu buli ofiisaatii mana namaa hojjetee ati immoo uffadhu ittiin qabsoo uummata keenyaa geggeessu jedhe sana goodaatti gatanii deemu jechuudha. Maaltu fide fedhii isaanii sanatu guute jechuudha. Jalqabuma kun kaayyoo uummatichaa bilisummaa walabummaa birmadummaa jedhu sana sammuun isaanii mirga murteeffannaatti waan hin amanne maal dhufan ka jedhu fedhii barbaachisu yookaan immoo fedhii dhuunfaa isaanii dantaa ofii isaanii barbaachisu waan qabsoo keessa deeman malee wanna qabsoon filaatee otoo fedhan otoo ka hojjetan taate umuriin qabsootti jiru amma namni irra dheeratu. Kun garuu nu cimsa malee mooraalii nu buusu akka waraana bilisummaa Oromoo. Sadarkaa barbaachisaa ta'eef seenaan garaagaraa akka dubbatetti biyyoota kamirratti gantuun jirtudha jechuudha. Baay'inni keessattuu bara bishaan badiisaatiin oolchuu jedhanii baay'inni keessatti markaba ijaarrataa jedhan waggaa 119 ijaaranii markabni sun waggaa 120 ijaarame akka fakkeenyaatti ta'uu jiru waggaa 119 ijaaranii achi keessa waggaa tokkotti ijaaruu dadhabanii duubatti deebi'anii bishaan badiisaan nyaatamanii jira baay'inni jechuudha. Akka kana isaan garuu aga dantaan isaanii argamtutti deemanii oddoo fedhii isaanii guuttanitti qabsoo uummata kana taasisuuf deeman. Kana irbuu isaan lafee goototaatiin dhiiga jaallan kufaniitiin kakkatantu isaan haa gaafatu. Har'allee balballi qabsoo bilisummaa Oromoo banaadha. Fedhiis mataa keessanii ilaaltanii dantaa uummata keessanii gurgurinaa gara uummata keessaniitti deebi'aa. Haa jechaan jirra barreessaa jira jedhanii qaamonni ajajoota waraana bilisummaa Oromoo olaaneen adda bilisummaa Oromoo barreessuu jiru jechuudha. Isa kana hubatanii otoo ammallee gara qabsoo uummataa isa ganamaa kanatti deebi'anii barbaada. Bareessa tureen jedha akkasumas goobanaata jaarraa 21ffaatti wajjin garaagarummaan qaban warra iddoo fedhiin isaanii guuttatanitti warri dudduubatti deebi'an jechuudha. Deeggartaatiin dhugaadha argaa turtan miidiyaa garaagaraatti gabaasaa ture. Maaliif jennaan na deeggarii humnaa inni kun midhaan fedhii keetiin ati nyaanne karumatti gaffeensitti deebi'eesi keessaa ba'a malee faayidaa tokkollee siin buusu jechuudha. Yoo fedhii keessi kee fedhii waan nyaata kana qabaate akka filaa dhiiga keetii foon kee waliin galitti siili qilxamu. Humnaa nyaatte garuu karuma seena sana deebi'ee ba'a jechuudha. Akka kanaa jechuudha mootummaan humnaan na deeggara yoo na deeggaruu baatte sin ajjeesa yoo na faana baatee hiriiruu baate sinidha. Kun akkaataa kanaatiin hiriira baasan. Bu'aan inni qabu tokkollee jiru kakaaraa malee. Ayeegas immoo ba'anii ijoollee ta'uu hin ajjeesuu jiru. Barattootatti du'uu jira. Haadha Oromootaatti gudeedamuu jira mana hidhaa keessatti. Simaayyuu bara kana waan ajaa'ibaa yeroo isaan mana hidhaatii baatanii ajjeesaa turan. Gabaasaa turtan jirullee miidiyaan isaanii uummanni illee uumuu jedhee iyyaa ture. Sirna kanatu gaggeeffamuu jira. Isa na deeggariin yoo jaalatte kun amma fakkeenyaaf dhaabbi keenya baa'oodhaa. Waraanni keenya woboodhaa jedhee fedhii isaatiin otoo namni manaa bahin jedhiin bahee karaatti bahee jechuudha. Hiriira jechuun deeggarsa jechuun akkana malee humnaan gabba isa jedhu waan anti tolchaa awutookiraasii kan jalqaba jedhe jechuudha. Sirna bulchiinsa nam tokkee abbaa barbaade hidhuu, abbaa barbaade ajjeesuu, abbaa barbaade ciibsuu, abbaa barbaade dhaabuu sirna akkanaa kanatti biyya Itoophiyaa keessa jira. Sirna kana immoo kan ofirraa kaasuu dandeenyu qabsoo hidhannootiin malee filannoo ka jedhu mootummaa Itoophiyaa keessa ijaan miti gurraanuu dhaga'uun ture jechuudha. Ijaan arguu miti gurraan dhaga'uun ture mootummaan keessa. Filannoo waan jedhan filannoo kana biyyattiin taa'ee eeguun hin qabu ture. Boombii bitachuu, qawwee bitachuu,
Akawwee bitate rasaasa walii bitu ija diinaa ofirraa kaasuuf yookaan immoo harkota garbummaa ofirraa cabsuuf hidhannoo qofatu furmaata. Ajenna nuti jennu waraana bilisummaa Oromooti. Kan hidhannoo qabutu biyya isaaf nagaa fida malee akka kanaan duratti hubachaa turtan deddeebi'aa ture ta'e filannoon kun waan nama murteessoo yookaan immoo bu'aa arganne tokko illee hin qabnu jechuun barbaada. Baay'ee galatoomi jaal Waaqumaa Boonaa Waaqumaa mee asirratti waan tokko gaaffii xumuraati yaada keessa kan dhumaa walumaan itti kennata. Amma mootummaan shiftaan kuni yookaan immoo mootummaan Abiy Ahmad Ali akka jedhaa jirutti waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuudhaa fi sosochii addaa gochaa turan. Garuu Suudaan kiiloomeetirii 40 seentee fudhattee jirti karaa naannoo biyya Amaaraa jechuudha. Kanaaf nafxanyoonni gabbahanii Oromiyaan halkan tokkotti diigamuu qabdi jechaa turanii deebi'aniis immoo milishaa Oromiyaa 100 milishaa Amaaraa 10tu Tigraayin cabse kan jedhanillee haasaa turan. Har'a garuu gaafa kiiloomeetirii 40 Suudaaniin fudhattee jaartii isaanii irraa dubartoota isaanii guutummaan guututti fuudhanii jaarsolii isaanii irraa ari'anii qatanii dhiisanii deemanii jiru. Nafxanyoonni immoo Oromiyaan halkan tokkotti diigamtee buluu qabdii jedhanii warra miidiyaarra gabbahanii biyya san keessa taa'anii dubbatantu jira. Kanaaf isin akka nama tokkotti maali waraanni milishaan Oromiyaa kan dhaqee Maqalee lolee Tigraay lolee Amaara malee Oromoo miti milishaa Oromiyaa yookaan immoo poolisii Oromiyaa 100 milishaa Amaaraa 10tu caala jedhanii miidiyaadhaan gabbahanii dubbachaa turan. Har'a garuu gaafa lafti isaanii kiiloomeetirii 40 irraa fudhatame hin jiran jarri kun hin dubbatan. Kanaaf maal jettu akkamitti ilaaltumee jara kana asumarraa dhaamsa keessa maayii irraa kennadhaatii kan asumarratti goolabna. Isa kana kan nu salphise gabaabumatti bilbilinaa paartii yookaan immoo dhaaba ofiidiyoo turteedha jechuudha. Maaliif jennaan naftanyaa biyya ishiirraa fuutee biyya keessa gootee namni immoo gabaree yoo si galfate yookaan immoo garba nama tokkoo taatee amma jirtutti gaarummaan kennimamu jechuudha. Akka fakkeenyaatti kanan sii fudhadhu bara Haayile Sillaaseen biyya Itoophiyaa kana Xaaliyaanitti gadhiisee Ingilizitti baqate ilmaan Oromoo gootota ilmaan Oromoo dhiiga isaaniitti dhangalaasanii lafee isaaniitti caccabsanii Haayile Sillaasee fuudhanii aangootti deebisan jechuudha. Maaliif jennaan gaafa aangootti dhufu eenyu itti gaafatamaan biiroo barnoota Itoophiyaa innati manni barnootaa gaafa dhaabbatu gaallaan tokkuma jaarraa afur jedha yoo dogoggoruu baate jaarraa tokko kan jaarraa afur jedhee natti fakkaata seenaadha dubbise. Haga nuti jaarraa sana barannutti akka gaallaan mana barnootaa iyyuu hin galle jedhan jechuudha. Maaltu ta'e eenyuun durfamanii xaaliyaanii lolan haa jettu akka fakkeenyaatti yookaan seenaa keessatti nafxanyaan nama tokko hin arganne dhageenya illee ofii biyyaa tarii jiraachuu mala hin dhageenya seenaa gadi biyya dandeessu keessatti. Addummaan Abdiisaa fa'aa eenyufaa Taaddasaa Birrufaa as keessa naannessanii xaaliyaanii baatanii Garasuu Dhukuufaa yeroo sana Garasuu Dhukuufaa waraana 52 qabu jechuudha. Of ta'uu dadhabuu keenya yeroo sanaati jechuudha. Of ta'uu dadhabuu kanan jedhu har'allee ofiidiyoon sirna warra sanaa fudhattee deebitee nurratti nafxanyoota abbaa biyyaa taasiftee nuti baattoo namaa taane yookaan immoo wayya hooyyee namaa taane wayya hooyyee ilmaan nafxanyaa taane isaan nuti irratti tiksaa jirra jechuudha. Har'a ilmaan isaanii qeerroon isaanii jaallaa gadaa'e ka jedhu man'ee yookaan immoo Itoophiyaa ittiin birrii walitti buusanii waraana isaanii waraana Amaaraa kana ittiin jabeeffatan jaallaa gadaa'e maqaa jaallaa gadaa'e jedhu kan itti moggaafatanii gurgurtaa lafaa buufatanii waraana isaanii ijaaree jiru. Qeerroon Oromoo garuu har'a rafuu jira. Meeqan isaanii quba qabdu jechuudha. Namni hiika jaallaa gadaa'e gashiin jettu kanayyuu adda baaseen beeyyatu jiru. Kanaaf salphachuu jiru. Beeta mangistii keessatti mangaa maal jedhanii gaafa otoo biyyee madfaa lammaa magarsaa fa'aa hooggantoonni ilmaan Oromoo keessaa yaa'an maqaa Oromootiin jedhan otoo meeqan isaanii taa'anii mangaa jetteen falli miidiyaa Itoophiyaatti baatanii warrachaa ture. Harka dhaanaa turan jechuudha hooggantoota maqaa Oromoodha. Gowwoota nama homaa hin beekne. Laal fuudhanii fuuldura kachi baasan. Ana akka taa'ee danda'aa fa'aa hamboo dhufee abbaa keenya mililik jalateeffannu isa feesbuukii isaa irratti barreessee ture. Dhiiga isaatiin biyya keenya biyya Itoophiyaa irra ijaaramte. Kana nuu ijaare jedhu. Nama maqaa mililik Oromoon maqaa isaa miti. Jechichuma gurraan dhaga'uun ta'e hooggantoota Oromoo olaanoo warri jedhaman ija miidiyaatti ba'anii kan dubbatu. Kana argatanii nu cabsufa.
Sa'a abbaan gaafa cabse horni gaballeessaadhaan opiidiyoon nuti taphachiisu jira malee diinni keenya lola keenya miti sagalee keenyaan biyya gadhiisanii deemu turan jira. Har'a mee fakkeenya fudhadha akka dinaa kaafte Sudaan kiiloomeetira 40 dhuftee seentee isaanii loluu jiru. Isaan garuu isa rakkisanii dachee Oromiyaa irratti wal loluu jiru jechuudha. Achi buqqaatonni isaanii eessa qubachuu jiru. Daangaa Oromiyaa illee osoo hin taane naannoo Oromiyaa Finfinnee keessa qubsiisaa jiru jechuudha baqattoota isaanii funaananii. Eenyu gochuu jira opiidiyoo? Har'a ilmaan bilchiginaa ijoolleen humna addaa ofii maal jedhanii waraana keenya fuuldura dhaabatanii waraana ilaala dachee nutti dhufe kan akka nuti lolle daangessaa oolan ijoollee opiidiyoo nutti gudditte maqaa humna addaa jettitti moggaafte. Ijoollee kaleessa dhagaa waliin darbachaa ture. Warra dantaa mataa isaanii socho'an isaan kanatti maqaan iyyattuu jira. Kanatti arrabsamuu jirra. Maaliif arrabsamee kan jedhu milishaa amaaraa Oromoo 100 milishaa amaaraa 10 jaalata jedhanii malee eenyuun lolan xaaliyaanii keessatti maal filee isaan buusanii argamsiisan daangaa isa kan lolanii maqaa itti argatan gaafa Hundeessaa fi Teedee Firoom Minilik galma mootummaatti sirbanii Milileenitti Haacaaluu Hundeessaa Elimoo eenyu Balaa Jallaqaa Faarsee Teedee Firoom achi bahee sirbuu jechuudha guyyaa sana quba qaba. Isaan Balaa Jallaqaa gar jedhu gaafa dhaadatan. Balaa Jallaqaa qilxuun faata jedhe gaafa Haacaaluu sirbachuudha. Goota ka jedhan tokko ittiin qaban. Nu garuu goota kaane ofii immoo deebinee itti arrabsamaa jira. Kanatu jira. Kanaafuu akkaataa kanaan yoo katotti amtu taate isaan min komannu nuti warra maqaadha hooggantoota Oromoo fi jedhan warra ofiidoo irra hojjetantu nu arrabsiisee isa kana immoo yeroodhaan itti deemnee akkamitti sirna kana ofirraa cabsine ka jedhu hojiidhaan ilaalla kana siin jechuun danda'u walabni. Baay'ee galatoomii waan amma haasofne keessatti waan naafee jira kan jettu yoo jiraate daqiiqaa tokko fudhadhuuti dhaamsa uummata Oromooti qabdu dhaami asumarratti goolabna. Sa'aatii dheeraa deemne waan ta'eef. Galatooma inni guddaan isin miidiyaa walabummaa miidiyaa Turkii ta'e miidiyaaleen Oromoo hedduun isaanii akka sooshaal miidiyaa amma jedhamu kun hedduun isaanii galata qabdu seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gurra uummataa taatanii yeroo mootummaan garboonfataa iddoo garaagaraatti uummata nagaa jumlaan fite mana hidhaa baasee ajjeesu gurra uummataan ga'uu keessaniif hidhee uummata Oromoo keessa jiru qoqqoftanii uummata Oromoo san rafee jirutti dhaga'uu keessaniif galata qabdu itti dabaluun uummataa ajaju uummatatti dhaansi nuti qabnu akka waraana bilisummaa Oromootti nuyi isin keessaa ba'ani waraana bilisummaa ilmaan Oromooti haadhaan abbaan Oromoodha ortee biyya biraarraa dhufee as keessatti socho'ee isin saamu qabeenya keessan saamu yookaan immoo isin jiru beektu uummata nana warra milishaa ta'anii humna addaa ta'anii sirna mootummaa Itoophiyaa kanaa yookaan abbaa irrummaa kanaa tiksan maatiin achi keessaa firootti isaanii yeroodhaan akka deeffattan dhaanta keenya dabarsachuu barbaanna. Uummanni Oromoo miidiyaa kana dhaggeeffataa jiru sa'aatii armaan kanatti qaama mootummaa kana keessa ofiidoo taatee adalagdu waraana makalaakaa taatee adalagdu humna addaa jettee adalagdu yeroodhaan gara uummataa isaaniitti yookaan immoo gara mataa isaaniitti akka deebi'an uummanni keenya isa kana gargaarsa cinaa dhaabbatanii waamicha akka gootanii kan dabarsaa. Inni biraa kanan jechuu barbaadu uummanni keenya ammallee tokkummaa isaa cimsachuu kan inni akka inni tokkummaa isaa cimsachuu akka qabu isa dhumaa kanan ammaddu warraaqsi galaana uummataa kun addaan cituu akka hin qabne daraan jabaatee itti fufuu danda'uu qabaan maanta kooti toraa bulaa galatooma. Hayyee baay'ee galatoomii jaalboonaa egaa hedduu galatoomii afaan diinaa dhaabbattanii rasaasa fuuldura dhaabbattanii yeroo keessan nu kennita gaaffii irratti baay'ee gammachuu guddaan qabaa yeroo biraas immoo akkasumatti deebidee isin odeeffannaa rabbi isin faana haa ta'u injifannoon kan waraana bilisummaa Oromooti mirgaan galaa isiniin jenna horii bulii deebaniin jedha obboleessi kiyya jaala kiyya qaali. Tolee galatooma nagaa ta'aa billee. Hayyee galatoomii.